Nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan maal fakkaataa isiniin jedha kabajamtoota afurtoota keenya guyyaa har'aa qophii addaa baay'ee bashannansiisaa baay'ee gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira garummaan jala bultii ayyaana irreechaatiin baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e jechuu barbaadecha uummata Oromoo addunyaa kanarra jirtan hunda keessa ayyaanni irreechaa akkuma beekamu ayyaana Oromoon qabdu guddaa keessaa hangafa yoo jenne waan kijibe natti hin fakkaatu waan baay'ee nama gammachiisaa waan baay'ee namatti tolaatitu karaa qophii ayyaana irreechaa yookaan jala bultii ayyaana irreechaa irratti gaggeeffamaa jira jechaadha baazaarii garagaraa dabalatee jechaadha waan baay'ee namatti tolaati waan yeroo mootummoota asiin dura darban keessatti ta'amee hin beeknedha kunniin amma ta'amaa jiru jechaadha kun Oromoo baay'ee bifa kanaan bifa amma isin agartan kanaan warroonni Oromoon yeroo gammachiisoo hedduu gammachiisee jira jechaadha wanti kun jechaadha ayyaanni kun kan duraa danan Oromoon hedduutti qophaa'aa jira diinni keenya immoo baay'ee ittiin gaddee kan ittiin boo'an kan ittiin sukkaara qaballee hedduutu jira hundi jibbaansa Oromoo irraa qaban irraa ka'uudhaan jechaadha kanaaf uummanni Oromoo hammam yaani qophii ayyaana irreechaa irratti waa hedduu godhaa jiranii keessattuu kabajamtoota afurtoota keenya umriin jiraannee nu jiru yaani waan kana arguun angar kiyyaan jecha waan hangana ga'u magaalaa Finfinnee keessatti arguun baay'ee nagammachiisa jechaadha warroonni qophii kana akka midhaagu taatan garanuma maqaa kabajamtoota afurtoota yaayyaa hoppiitiin galatoomaa isiniin jedha jechaadha caasaalee mootummaa dabalatee qeerroof qarree dabalatee mootummaa federaalaatiif hanga bulchiituu kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abiibiitiin baatu jechaadha galata guddaa Oromoo irraa qabdanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha magaalaan Finfinnee akkuma agartan kabajamtoota afurtoota keenya hafuura Oromummaa asiin durii san urgooftii jechaadha diinatti ammoo waan isaan irra jiru warroonni keessa jiran iyyaafachuu dandeessan jechaadha warra biyya jiran warra biyya alaa homaa odeeffannoo malee waan qabatamaa dhibbatti waan argachuu hin dandeenye jechaadha warra biyya jiru bilbiltanii Finfinnee maal fakkaattee jettan Oromoo fakkaattee jechaadha yoom kijibneen alatti jechaadha kanaaf wanti biyya keessatti hojjetamaa jiru waan dansaa waan gaarii waan Oromoon turillee waggaa dheeraa dheebotaa turteetu ta'amaa jira jechaadha walgeettii Oromootaati ayyaana akkanaa kana addunyaa irratti biyyoonni qabanuu biyyoota muraasaa yoo taate malee biyyoonni hedduun hin qaban jechaadha irreechi bakka walgeettii ummanni amantaa garagaraa hordofan Oromummaa isaatiin bakka itti walgaan irreechi tokkummaa Oromootaati jechaadha namoonni hedduun akkuma beekamu irreecha kana karaa maqaa balleessuudhaan waan garagaraatiin ibsaa turan jechaadha Oromoon bakka isaan bira kuttee jirti ammoo namoonni tokko irreechi namoonni amantaa muslimaa amantaa kiristaanaa qaban amantaa garagaraatitu jira biyya keenya keessa jechaadha hedduu hundi isaanii guyyaa irreechaa kan bakka irreechaatti argamu jechaadha wanti bakka irreechaatti argamu amantii isaanii sangatee osoo hin taane kan muslimaallee amantii ofii gateessan osoo hin taane ortodoksii ofii gateessan osoo hin taane kan peentee amantii peentee san ofii gateessan osoo hin taane aadaa wallu fakkeessan tokko aadaadha jedheeti bakka sanitti baa malee amantiidha jedhee namni ba'u namoota muraasa jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya kanaaf ammoo rabbiin waan kanallee dubbachuu barbaadu rabbiin ammoo waan ati daladdu waan dalagaa kan kee kamiin keessattuu jechaadha rabbiin keessa kan kee waan ati yaaddu keessa kan keessan beeka jechaadha rabbiin keessa kan kee rabbiin dhuka boo keetu argadanii keessa kan keessan waan ati argamte tokkummaa Oromootii achi argamte malee yookaan waan kana dhattee kadhattee waan kana naa godhiyaa maalii tana akkana jettee yookaan sanii fi miinte jecha tokkummaa Oromootii achi baate rabbiin ammoo dhuka boo keetu keessatti argama jecha amantii matan teetana rabbiin bar keessa kan keetitti argama malee duuba kan kee duubatti miti duubaan salaatee karaa onnaatiin namni sharrii hojjetu meeqa jira kiristaanillee halkanii guyyaa beeta kiristaan dhaqee guyyaa achi gabbee namni waan badaa waan amantiin sun faallessu wanni dalagu meeqa jira jechaadha amantii muslimaa keessa illee nama akkanaatti jira jechaadha garuu rabbiin keessa nama qofa beeka jechaadha namni kamuu jannata hin galu rahmata rabbiitiin malee jedha amantiin kenna jechaadha kanaaf iddoo sanitti ijoolleen amma fakkeenya hedduu godhanii jechaadha ijoolleen muslimtoota asiin dura jechaadha warri nammoo fattanillee dhiifama naa godha warri dhiifama goonillee rakkoon hin jiru ijoolleen asiin dura irreecha bara dabree kana qofa osoo hin taane ka asiin duraallee jechaadha keessattillee jechaadha uummanni amantii muslimaa qaballee bakka irreecha sanitti dhaqee
hinirreeffatu waan amantiin isaan daangeessisan hin dalagu malee oromoota bahaadhiyaa kaabaa kibbaa dhufan kanaan wal argee wal baratee salaata ofii tartiibessee salaatee biraa deema jechaadha. Rabbiin keessa namaa arga malee yoom duuba namaa qofa arga. Rabbiin jala dura wanti dhokatu maaltu jira? Eenyuun sobuu barbaaddu? Kana jechaadha. Namni kamuu abbaan kamuu sheenni kamuu rahmata rabbiitiin malee namni jannata galu hin jiru jechaadha. Garuu tokkummaa Oromoo kana waan kanarratti kabajamtoota afurtoota keenya ulamaa'een gurguddaa jedhamu ulamaa'een daa'in gurguddaan amma waan kana dubbachuu ofii miti waan irreechi qophiin jira bultii irreecha maal akka fakkaatu isinii himuudhaaf dhufe garuu dubbiin na buttee jennaan gara na deeme ulamaa'een gurguddaa jedhamu daa'in gurguddaan jedhamu jechaadha. Gara amantii kiristaanaatiin illee gara amantii muslimaatiin illee daa'onni gurguddaan waan kana himuu irratti of qusatu jechaadha. Nama hayyuu laalaa hayyoonni yeroo kamuu of qusatu jechaadha. Hayyoonni yeroo kamuu waa balleessuuf hin fiigan jechaadha. Hayyoonni yeroo kamuu namni amantii muslimaa qabu tokko iddoo irreechi irreeffatamutti oromootaan wal argaa oromoota biyyi naannoo garaagaraatii dhufanii kalaqoonni isaanii adda addaa kanaan wal arga jedhee deema malee amantii kana amanteeffadhee amantiin kun jannata naa galchuu jedhee namni achi deemu hin jiru. Hin jiru jechaadha kutee namni achi. Daa'in gurguddaan immoo kana beekan jechaadha. Kana beekan jechaadha. Amma biyyoota keenya yookaan biyya Itoophiyaa tana qofa osoo hin taane jechaadha biyyoonni Arabaa aadaalee garaagaraa qabu jechaadha. Biyyi Suudi Arabiyaa aadaa qabdi. Aadaa garaagaraa qabdi. Ayyaana ayyaaneffattullee qabdi. Gabbayanii ayyaanessan malee ati dhaqii ati dhaqinii hin jedhan jechaadha. Ayyaanni irreechaa ayyaanota kaawwaniin wanni adda isa taasisu bakka Oromoonni amantiilee garaagaraa qaban luqoota garaagaraa qaban bakka tokkummaan itti wal argane malee bakka tokkummaan itti amantii ofii geggeeffatan miti akka ani yaadutti jechaadha. Yoo dogongoree jiraadhe ifa manaa godha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti warroonni amantii muslimaallee kan kiristaanaallee fataa duraa waaqeffataadha. Achitti wal arguun achitti saba keetii wal arguun tokkummaa kee mul'isuun waan amantii kee si jalaa balleessu natti hin fakkaatu jechaadha. Silaa akka namaatiif namni tokko jannata hin galu. Osoo namni waan jannata nama galchu taate namni tokko jannata hin galu. Daa'ileen gurguddaa waan kanarraa of qusatanii jechaadha. Of qusatan. Kana siriin jedha kabajamtoota afurtoota keenya waa'ee kana asumarratti dhaabee gara ayyaana irreechaatti dabra jechaadha. Ayyaanni irreechaa diinota keenya wajjisiisee jira keessattuu ni beektan jechaadha uummata Oromoo akkasitti jibbusanii jecha Oromoo kanarratti gabrummaa durii deebisuuf tattaaffatanii warroota aadaa uummanni qabu afaan uummanni qabu kan irraa balleessanii amantii tokko biyya tokko jedhanii jechaadha. Oromoo kanarratti halkanii guyyaa fincilaa jiran finciltoonni jechaadha. Yeroo alaabaan Oromoo magaalaa Finfinnee kana keessatti naannoo hundarratti jira. Magaalaa Finfinnee akkanatti guutu kana jechuudha. Akkanatti guutu kanatti jechaadha. Wanti isaan karaa televiziyoona isaaniitiin dabarsaa jiran jibbiinsi isaan Oromoof qaban baay'ee hamaa waan ta'eef jechaadha. Oromoon ammoo kana mul'isuudhaaf iddoo kanatti tokkummaadhaan baay'ee jechaadha. Kanaaf warroonni waan kana gootan qaamolee mootummaallee qeerroof qarreen hundi mootummoonni naannoo Oromiyaa dabalatee mootummaan federaalaa dabalatee jechaadha. Kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee yeroo isaan alaabaa kanneen fannisan dhiibbaan tokkollee uummata irraa gahaa akka hin turre firii ifaan bilisatti akka fannisaa turan. Fannisuu qofa osoo hin taane Oromoon ta dura adda achi dabartee jechaadha. Alaabaa abbaa gadaa biratti alaabaa federaalaa maxxansuun kun namni tokko yaadaan hammam ummanni waan san godhaa jiru sun yaadaan hammam akka fagaatanii jiran agarsiisa jechaadha. Alaabaa federaalaa alaabaa abbaa gadaa alaabaa abbaa gadaatiin alaabaan federaalaa walitti qabduu sabaaf sablammootaati. Walitti qabduu sabaaf sablammootaa nullee jibbiinsa san sabaaf sablammoota jibbiinsa sabaaf sablammootaa qabu Oromoon duraayyuu sabaaf sablammootaa hin qabu jechaadha. Yoo dura asiin dura warri Oromoo jibbu maal leessa Oromoon alaabaa Oromoo malee alaabaa federaalaa hayyuun feetu waan jedhamtu Oromoo irratti yaani kakka'aa ture yaada kakkaasaa turan jechaadha. Har'a ammoo sunis hafee Oromoon sanis dhiisee alaabaa abbaa gadaa biratti alaabaa federaalaa akka alaabaa abbaa gadaa biratti akka beer sabiin kamuu ummanni kamuu calaqqee isaa Oromoo qofa osoo hin taane kamuu akka jiru
akka ofitti garsiisuuf akka of garsiisuuf yani Oromoo biratti akka kuwaan kun Oromoo qofaa isa Oromoo malee bakka kana namni biraa dhufuu hin danda'u Oromoo malee beeresabiin biraa iddoo kan sabab sablamnoonni biraa iddoo kana dhufuu hin danda'u jedhee akka sabni biraa wannaan taane jechaadha Oromoon alaabaa federaalaa illee alaabaa abbaa gadaa biratti haala argitan kanaan jechaadha dhaabattee irreecha kabajuudhaaf ayyaana irreechaatiif qophii barbaachisu godhaa jirte jechaadha agarumaan kabajamtoota afurtoota keenya uummanni Oromoo jajjabdoonni warroonni biyya keessa jirtan hundi keessanuu galatooma ayyaanni kun akka midhaaguuf warroonni halkanii guyyaa dalagaa jirtan guutuun keessan galatooma uummata Oromootti guutuudhaaf ammoo warra biyya jirtaniif uummata Oromoo guutuu biyya jirtaniif jechaadha waan takka dhaamuu barbaada jechaadha wanni an dhaamuu barbaadu Oromoon diinota hedduu qaba ni beektan jechaadha warri beenne illee hedduu jira kanaaf Oromoon diinota hedduu qaba jechaadha kanaaf loote seentonni lo'anii seenanii ayyaanni kun ummata Oromoo biratti fudhatama akka hin qabaanne ayyaana kun milkiidhaan akka hin xumuramne godhuuf loote seentonni halkaniillee guyyaallee waan hojjechuu danda'aniif Oromoon bakka Oromoon heddumminaan itti walgaan kana tissuu qaban halkanii guyyaa achi taanii hanga wanti kun geggeeffamee xumuramte jechaadha sababni loote seentonni karaa garaagaraatiin seenan loote seentonni aadaa ofii dhiisanii aadaa uffata aadaa keenyaa uffatanii seenanii waa balleessuuf seenuu danda'an jechaadha maqaa uummata keenyaa balleessuuf seenuu danda'an jechaadha kanaaf loote seentonni yeroo kamuu maqaa uummata keenyaa balleessuuf waan dalaganiif jechaadha ummanni Oromoo qeerroof qarreen ayyaana kanarratti argamuudhaaf qophooftan guutuun bakka jirtanitti iddoo jirtanitti nageenya eeguu qabdanii mootummaa wajjin taatanii waan isin shakkisiise takka yoo argitan onneedhaan baatanii sodaa tokko malee qaama seeraatitti harkaan qabdanii qaama seeraatitti geessuu qabdanii osoo jara taatee mana isin guursisti waa irraanfachuu jedhe Hacaaluu Hundeessaan osoo jara taate mana isin guursiste jechaadha mana nu guursiste jechaadha osoo jara taate nu ammoo gara laafinni keenya akkuma isin beektanii jechaadha kanaaf diinaaf akka garaan laafne keessattuu yeroo kana keessatti Oromoo irratti xiyyeeffattee gareen faannoo jedhamu ni beektan jechaadha Oromoo irratti xiyyeeffattee mootummaa federaalaa irratti yookaan waraana biyyattii eegurratti waraana bananii lolarra jiranii aarii kanarraa illee kan ka'e jechaadha ayyaanni kunillee milkiin akka hin xumuramne waa hedduu godhuu waan danda'aniif namoonni hedduun poolisii federaalaa haa ta'u kan naannoo haa ta'u bakka jirtanitti qaama nageenyaa faana dhaabbachuu qabdanii waan argitan tokko maaltu nagayeen osoo hin taane eeroo argitan tokko jechaadha poolisiidha eeruudhaan jechaadha ayyaanni irreechaa nagaan akka xumuramu gahee keessan baachuu qabdaniin dhaamsa yaayyaa hoppiiti baga jala bultii irreechaatiin isin gaheenillee kunoo dhaamsa kooti wanti haramni yoo jiraate walitti dachaana yaada isinitti dheeressuun barbaadu waan aga ammaa dubbadhe keessa dogongorri yoo jiraate dhiifama naa godha warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taa'essu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu